Usintala maan usnintaltitun. Fura deemee. Sawwanni uummata nu dhaggeeffatu. Na dhaggeeffadhu. Chawin jedhanii birrii namaa nyaattee fixe. Hayya jala deem jaarsa kee jala. Akkas. Dhiirataaf asitti haasa'u. Takka mana nama jidduu godhee haasa'u. Kijiba. Achi cuccufee dhaamsee anaa isaa akkana miiraan deemu akkami nama jidduu osoo akkamitti haasa'u. Viidiyoo gallakkistee jirtaami. Viidiyoo maal joo gallakkistee jeeti. Mata duree sadiin isinii dhiyeesse. Laa dhiyeesse san keessa maal dhiyeesse ka tokkoffaa maal dhiyeessite? Eenyummaa Yesuus irratti. Eenyummaa Yesuus irratti ni haasofta Yesuus waaqa moo waaqaa miti wangeela kee bichaarra. Okay, ati eenyummaa irratti ni haasoftaa? La ilaha illa. Mata duree sii gallakkise ani filadhe matuma duree Khaalid irraa baqatte san anaas yoo jaasa Yesuus waaqa moo waaqaa miti wajjin haasofta. Fudheeratti sinaa qabi kayyoo maasofna waa yallaa moo. Dhaggeeffatu sanuma haasofna sanii kana dura haasofna ni haasofta siitu erge keessaa filanne waa yaalla ustaada walii hojii haasofte jirta. Hedduu hojii haasofte kana ni haasofte kana amma hojii haasofte Yesuus Abo si maxxanseeti dhaggeeffadhu ka ani waan takka mata duree ofii maxxansitee mata duree san si keessaa filadhe fadhu anaa filannoo kan kooti kan fadhetti boodanaa jaa Yesuus waaqa moo waaqaa miti hojii haasofta. Nana saasin jedhira moo yallaa haasofta. Okay na hojii haasofta borono hojii haasofta. Mata dureen sana haasawame. Ammu maasofna yee waa'ee ma Yesuus maasofna gimana kee badan. Okay Yesuus ani nama jedheetiin haasawa amma haasofna yoo olin seena. Deemi mana kee badan ammu maasofna. Lala asumatti haasofta. Okay, mana tolosa, mana enyu, mana tibeso nu godi. Mana enyu yumiti amu makana. Mana tibeso, no, muti god. Mana tibeso ni ijitati. Mana tibeso godi. Mana tibeso ti tasoin. Mana tibeso ti. Inni sodati na agifat. La sani miti. Mana tibeso kristana mo kristana miti. 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 Waa'ee namaa nan gaafatini waa'ee koo nan gaafatu. Siin gaafadhu goobasii dhaggeeffadhu tibbeessoon kiristaana moo kiristaana suuta lallabin na dhaggeeffadhu sodoo moo jechaadhu siitu baqattee dhufnee si kadhannee inko mee na dhaggeeffadhu. Kiyyaan kun fayyaan qabu. Joon takkaa mee takkaa. Asumatti nama hundaran buusaa takka. Asini buusa anaafeeti haasa'u. Anaafeeti asii haasa'u. Qoy takka joon takka walii singalchaa qoy. Wali single cakoi takka difama takka boy takka opsi John takka please amuma haasoftu ina softa boy please amuma haasoftu ana muritra nama hundarra nan kaasa amuma azirralee nan kaasa hundarra nan kaasa nama hundarra buusa asumatti haasa amma asumatti haasa Matare kan koda fedadde miti. Mana okay mana eenyu dhaggeeffadhu Ahmad na dhaggeeffadhu goobasi gurbaa lallabaan dhaggeeffadhu mee dhaggeeffadhu ka nama dhagge hi jaarsan wala lakkan fafaluu danda'u mee dhaggeeffadhu suuta jedhe ka suuta jedhe mee waan jedhe Ustaad Ahmad mana eenyutti haasawe. Maanki qabadde yaada kee tumma. Ustaad yaada si gaafatu jira tibbeessoon kiristaana moo kiristaana miti. Nama nan galchu mana kee bana duina. Aboo goobasi fayya gurraan si gaafachuu jira dhaggeeffadhu tibbeessoon kiristaana moo kiristaana miti. Tibbeessoon kiristaana moo kiristaana miti jedhe. Goobasi yaa gartee nama gooftaa mee na dhaggeeffadhu. Okay sagan awbi Ustaad Ahmad sagantaa amma deemte mana eenyutti haasawe mana islaamaati moo mana kiristaana. Nan galchu dhimma koo miti. Okay ni haasoyta mana gartee awwaleetiin ni haasoyta takka mana waan toloosaatitti. Inaasau ganna sana deemayye kootu mana toloosaatitti mana toloosaa takka mana tibbeesoo kootu noo jaasa galgala kana amma okay amma mana kana noo jaasa amma noo jaasa gooftaa waaqayyoon kan ta'e Yesuus akka waaqan ta'e namni anaafeete jiraachuu qaba amma si sodaadhu ani boo akkamitti sodaadha nama waaqa waaqessu nama waaqessu. Amma asitti ni haasofta dhiira taatu obboleessa osoo maaf jidda. Ni haasofta. Okay ganna soine haleluuya mana tolosa ni haasofta. Mala to findeessu dhiira yaa. Mana tolosa nama sa'aatii kan hojii taa'u. Yesuus haasofna dhaqi mana kee fudhadhuun jedhe. Yesuus waaqa moo nama mana tolosa mana tibbeessootiin ni haasofta.
nuti mana feene dhufne haasofna. Kohostii malee naasofna. Kohostii baxabbaxuuf deemta. Baxabbaxuuf. Kohostii jira kana maddaata networkii qabu. Ijoollee musliimaa laalaa keessa nama of nama danda'ee baqatee kohostii achitti. naasofna. Okay, waan inni booda. Holdan. Hayya anaa miti. Waadaa si galchiisa. Waadaa si galchiisa. Waadaa galchise. Qoy John takka waadaa seensaa waraabaa viidiyoo kana takka John. Kohostii hin baratu. Waadaa si seenaa inaasofna. Yaa qoy takka qoy takka John. Kohostii naasofta Takka qoy ka John please. John please takka inaasoftu. John please qoy takka qoy John. Ustaz Abu Muaz la qoy kana dhaggeeffadhu John maal taate Ustaz Abu Muaz kohostii hin seenu dhaggeeffadhu hin seenu. Bismillah maa dhaggeeffadhu kaati maal taate. Ayyee akka hin wacne akka miyuutiin goone akka mata duree hin gadhiifne yoo waadaa seente kohostii dha haasa'usan itti faayyoo Ustaz bakka. Waan jedhu Ustaada. Okay, mana isaa sanitti namni kiristaanaa tokkos kohostiin hojii haasa'u ka sa'anuu qabu ka gartee wantaan hin jedhu boqonnaas kan hubaas duba okay waan jedhu dhaggeeffadhu ka nama dhaggeeffadhu goobazii kiyya maa nama dhaggeeffachuun achitti haasoitu asitti haasoitu is the same asitti diddeemi dubbadhu ka hinna soitume asitti muutii maana gootame aboo namni si godhe hin jiru nurraa uska nama dhaggeeffadhu namni si godhe hin jiru namni si godhe hin jiru godhadhu rikoordii maal godhamtee jetta waan jedhu mata duree san eenyutu rispoondii si godhe dura suma jindaasan na dhaggeeffadhu waan si jedhe mata duree san na dhaggeeffadhu waan aboo na dhaggeeffadhu qamisiin carqiin qaba harkaa'e carqiin qaba qamisiin miti ijaanuun argitu si'a ijaanuun argitu iji keetu ija fooniitiif hafuura dambe qabdu waan jedhe mata duree san kaalidii si irra rispoondii si godheemi suma jindaasan waa'ee kaalidii na dhaggeeffadhu kaalidii hojii mata duree san si fidu amma kono na cher dhufe jedha kan anaan mata duree anaan ra qophaa jedha kaalid si fidu kaalid okay eegannoo jaasoit asumataa inoo jaasoit please eegannaa soine deema eegannaa soine deema hoosti tashin beeka galatoom akkas eenyummaa yesuus jedha mata duree mana toloosaa mana toloosaa mana tibbeesoo godhe si dhiira yoo jaan yoo galgala kana yoo kana haasa'uu dandeessu taate dhibee nakka ati ittiin muuti goote tibbeesoo irratti sheer godhe mana tibbeesoo naanuu qabu nama tasgabbaa nama fayyaa qabu nama beekumsa qabu nama waan ni galu mana tibbeesoo godhe yoo anaan si wajjin naasuu ni garta. Miyuutiin godhina ijoolleen keenya miyuutiin godhina isa miyuutiin godhina miyuutii irratti hin qabina irratti hin qabina namni tokko miyuutii irratti hin qabina. Afaan saramee seetu. Yaa takka. Koi. Waa tokko ligal. La waa'ee allaa dhiiste waa'ee ma Yesuus haasofnaa siin jedhe. Ishii amma kana dhaggeeffadhe siin jedhe bal amma na hojii haasa'e sumatti takka toloosaa nama kiristaana tokko nama tasgabbii toloosaa namni kiristaana keessaa namni feerii toloosaa hayyee asitti naasoyin toloosaa mana tibbeessoo lamaanirraa takka filadhu. Koostii malee naasoo. Filadhu tolo koostii siin beeka koostii muut goota achiin tartiiban qabdu siin beeka. Muutii siin godhu waadaa si wal beeynaa ajanda wal finnaa nan dhaggeeffatu namni naafeeti amma wal dhaggeeffachuu dinne namni nama ijuu dibbeetii nama jidduu jiraachuu qaba addunyuma foormaat dibbeetiin namni sa'a namaa qabu namni kontirool nama godhu jiraachuu qaba ni haasoyta kuma akka feete dhaadheesse mana keetitu dhufne ofii ajandaa dhiyeessitee Khalid irraa baqatte. Khalid ko hostii siin jedhe baqatte hin baqanne an amma waliin naasofnaan baqanne jedheen kottammuma okay daa'ima kiyya si ergu ijoollee hojii baxabbaxxee amma na hojjaasa asitti amma na hojjaasa amma kuno ala taa'in si hojjaasa as taa'in si hojjaasa sodaatee siin jenna sodaa bar ajanda siin mata duree deesse Khalid irraa baqatte mata duree respondii ofiisii godhe Yesuus waaqommo waaqaa bichaara jedhe na hojjaasa amma na hojjaasa amma asitti na hojjaasa amma fadakee qofaa miti mana obboleessa keessa eenyu musammaa eenyu awwal musammaatittu haasawame dhiira taatu asitti haasa'e amma haasa'e nama gabbuusiiti Khalid amma na hojjaasa amma si hojjaasa John takkitti al takka qofa na dhaggeeffadhu moojin please amma dubbataa jira ustaazin illee dhaggeeffataa jiranii ati illee amma na dhaggeeffadhu please qaata si dhaggeeffadha ati banagaraachin laa ustaaza haganuma bari isin wajjin haasa'uun kun waan guddaa itti fakkaata
agana afura baafatti amma si gaajed hinga ti waliin haasaa si waliin haasaa amma si agana haasaa kiyya fita yoo haasa'uu barbaadde asii fi achitti illee sagalee mawaaqqoo lallabaa itti yookaan poostii yoo barbaadde kunoo ila kana jira nagaan ola ijoolleen kiristaanaa maali Imsikanni jennee sodaatee bakka co-hostii sodaatee ustaasa yoo barbaadan asuman no jasa la intalo amma se kun amma soin aye amma soin amma sene mana khiyas dhaqi mana sagale wa amma sit oi tak kristan labad intalwat intal dis intalati nurra ma jolen te santuna intal aye gurba febi aye gurba febi John, nada gefa doka, nama ada gefa soda itan. Intal us intal man us intal titun. Sura du demi. Sawani umata nada gefa. Nada gefa do. Cawin jadi birri namanya tifite. Haye jala dem jar sakhe jala. Akas. Dira ta asit asau. Takka mana nama juddu gada asau. Hijiba. Achi chuchofe damse ana isa kana mirande makam nam juddu so akamita asau.